Kanaan dura sabaaf sablammootatti qeerrootti uummata Oromootti akka jennee himaa turre har'a nama tokkottan immoo waa himuu barbaada. Har'a immoo kan ilaa Oromoo kana fidhaa jiru nama tokkottan waa himuu barbaada. Maqaa dhahee keessaatii baasuudhaaf waan an barbaadu. Naannoo Tigraay keessatti uummata isaa irratti kan garagalchee jeneraalli uummanni uummata isaa irratti qawwee garagalchee ajjeesaa jiru uummata isaatii tikfataadha jira malee. Naannoo Amaaraatti jeneraal Adam Ibrahim kanarra Bahir Daariin jiru uummata isaa irratti qawwee garagalchee uummata naannoo Amaaraa ajjeesaa hin jiru. Garuu raayyaa ittisa biyyaa keessa kan jiru kan achi as bahee yeroo hundumaa dubbatu Jeneral Birhaanuu Juulaati. Jeneral Birhaanuu Juulaa itti aanaatu akka nama ofiisaatii ajajuutti yeroo hundumaa dubbataa jira. Kan inni ittiin jechuu barbaadu Jeneral Birhaanuu Juulaati. Raayyaa ittisa biyyaa keessatti jeneraala kan ta'e, jeneraala guutuu kan ta'e, Oromoo keessaati hangafa ta'e kanatti ol bahe. Sababa maaliitiifitu ati jirtu to'annaa kee jalatti uummanni Oromoo raayyaa ittisa biyyaatiin akka inni dhumu kan godhamu sababa maaliif? Kanaatiif miti kan jeneraala taate. Jeneraala kan sii kenname Oromoo keessa hangafa jeneraala kan taate kanaatiif miti. Kana miti kan sii godhate. Akkas akka godhamuutiif miti. Warri kan isaanii yoo hin tikfatu inni kan keeti tikfachuu maasii dadhabsiise. Maasii dadhabsiise kan jeneraalummaan guutummaan kan sii kenne kan Oromoon ittiin sitti boonu Oromoo akkatti deebitee fixuudhaaf miti. Waan jeneraal Tasfaayin siin jedhu gaa'ee jeneraalummaa kee irratti. Waan namoonni makalaakaa keessa jiran jeneraala siin jedhan hin jedhu. Ati ulfina kee eeggadhu waan siin jechuu barbaaduuf maaliif akka kaadireetti haasofta? Shanee maaloo jedhanii atoo jeneraala. Jeneraaloo nama ulfina isaa beeku. Nama waan urgeessa irratti baatu sanaaf ulfina jiraate kan jiraatudha. Maaliifiti warra kana wajjin warra bilchiginnaa wajjin teesse akka seeraatti waraanni siyaasa keessa lixuudha jiru bilchiginnaa keessa teesse waan bilchiginnaan godhaa jiru. Sirna nafxanyaa uummata Oromoo irratti gad ijaaruudhaaf maaliif hojjetta? Maa ulfina dhabdee jechuudhaaf hin barbaade jeneraalli ulfina qaba. Maaliif kana irratti hojjetta? Inni amma irratti gidaamii irratti dagii irratti xayyaara roobsitan kan afaan keetiin gadi baatee lafa leenjii isaaniitti ajjeefne kan jette xinnaateeti moo? Torban lamattan fixaa jettee deemte. Torban lamattan fixa jettee gadi itti baate. Anallee gurra kootti akka jette torban lamatti fixnaa jette. Waggaa lamatti ooftan. Waggaa lama ooftanii ammas waraana achi gadi itti baasuudhaaf maaliif hojjettu? Maaliif isin godhe uummatni kun? Maaliif isin itti balleesse uummanni kun? Maaliif ulfina hin qabaanne? Waa'ee ulfinaa maal hojjenne? Waa'ee siyaasaa keessa maalidhan? Sababa kanaatiif achi keessa jirta. Waliigaltee keessa jirta. Kabajadha barbaachisaa. Akka nama jeneraalaatti. Waan hin taane hojjechuun hin barbaachisu. Sababa kanaatiif warra mootummaa keessaa yeroo kanaa waraanatti simaadha turre. Waraana keessaa iyyuu warra ajaja isaaniitti himaa jira. Kaleessa teessanii waan kana murteessaa turtanii hammam waraana akkatti dabaluudhaaf deemtan maaliif? Maaliif waa'ee siyaasaa gootan? Waraanni kabaja qaba. Jeneraalli kabaja qaba. Akka jeneraalaatti taa'uudha malee mata torban lama jettanii baatanii waggaa lama kunoo ajjeestan, ariitan, dadhabsiistan, dinagdee irraa baaftan, hin qotatin, hin aramatin jettan homaa isiniin ta'an hin jilbeeffanne. Yoom ulfinaaf dhaabbattaa jechuudhaaf hin jedhee yoom dhaabbatta ulfinaaf? Oromoon dhumeera. Maaliif akkuma leenjisoo digaa hin diddu? Maaliif akka leenjisoo digaa hin dinne? Diduutu ulfina qaba. Kana jechuudhaan hin barbaadu.